Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni mootii murtuu taatan hundi keessan kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas kam jirtu ani nagaa kootii jaalata rabbii akkasumas mastuu maal qabattee dhuftee jechuun keessan nafu akkasumas wanti nani har'a haasa'uu barbaade akkanumatti yaadnu jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha warri biyya keessa jiranii akka waan nutti tolee biyya hambaa keessa gammachuudhaan jiraachaa jirru bakka beekan sitti toleetuma bakka yeroo baay'ee akkasitti gammachuudhaan jirtu itti fakkaata dhugaa. Maaliif namni akkatti ba'u beeka malee akkatti galu hin beeku. Sababa saniifuu akkizee baanu si oofne waan nutti fakkaatu ture yeroo biyya keenya irraa baanu biyyumti arabaa kunuyyuu qalbii nutti fakkaata hin deemu dhageenyanii dhufu garuu immoo egaa biyya hambaa keessa dhufte wantoota baay'eedha kan utubaa ta'eetu namaaf dhaabbatee saniin achi haga galtu sanittu wantoonni ati hojjechuudhaafiif karoorsiteetoo wanta jettee dhiigaa basadarratti madde karoorsiteetoo galuudhaaf kaan jettee yaaddu wantoota baay'eedha wanti si afoo dhaabbatu. Garuu immoo biyya hambaa eegga dhufte wantoonni baay'een si afoo dhaabbatan fakkeenyaaf maatii kootan gargaara jettaa. Yoo mana qabaattee amma fakkeenyaaf yoo abbaa warraa qabaattee abbaa warraa kee gargaara jettaa. Yoo maatii qabaattee maatii keetiin gargaara jettaa maalan jedha jettaa akkasan jedha jettaa sababa saniif waggaa dheeraa ta'e biyya hambaa keessa wantoota akkanaati kan biyya hambaa keessa nuti eegsisaa jiru malee jaalanneetii muti akkasumas namatu maalaan jedhee hin galtuu waggaa kana muduu teessee biyya hambaa keessaa akkasii akkana naan jedhan jechuudha jennaan. Ani garuu akka hoo ayyaana fiifeen biyya dawwaleetti haasa'uu barbaade tana malee akka isaan yookiin aarsan yookiin akka isaan hin galtu naan jedhan ani kaayyoon biyyaa ba'eef natu beeka. Namni tokko kaayyoo biyyaa ba'eef isa beeka malee namni hin beekuu fi beektu. Biyyaa ba'e immoo wantoota baay'ee wantoota nama gargaarus maatii isaa gargaaruu jira akkuma dura isiniin jedhee yoo tidaarii qabaatee jireenya tidaarii isaa san gargaaruu qabaata wantoota akkanaatitu jira. Oduma kana jedhu waggaa dheeraa biyya hambaa keessa jiraata. Sababa sanirraan kan ka'e namni biraan horufaa dhufee hin galtu haga yoomit achi biyya arabaa keessa teessaa galtee biyya kee ilaaltee hin deebitu. Galtee biyya kee keessa maalii hin jettu akkas hin jedhu. Galanii deebuu qubna garii fakkaata. Annan hawa garuu galeetu biyya biraa deebuu nan hawa garuu waan hin beeku keessi kunaaf fakkaaddu sababa sanirraan kan ka'e tuma nan asin jedheetuma taa'a biyya kana keessa jechuudha. Maaliif malee jaaladheetii mootii yookiin natti tolee yookiin biyya koo yaadicha biyya kootii dhabee yookiin maatii koo yaaduu dhabee yookiin unka wanta biraatti safarru fituyyuu nama yaachisiisa wantoota akkanaatitu jira. Oonu ismu jennee as teenyu kana wanna nutti toleetu biyya ormaa keessa dhiifa osirratti madde biyya ormaa keessa taa'aa jirrutti fakkaata. Dhugaa abbichi kun kana naan jette kunillee jechuudha yoo miidiyaallee dhaggeeffachuun keettillee hin hafu ni dhaggeeffatta ta'a arguu dandeenya ta'a. Namni nutti toleetii muti nu shamarran biyya ormaa keessa kan jirru kan teenyu yookiin obboleewwan keenya dhiiraa biyya isaanii keessaa baanii biyya hambaa keessa jira itti toleetii muti kan ta'an jireenya keenya guddifannaa har'arra boru nu ta'inna har'arra boru jiraa taa'aa jiru malee taa'aa jirra malee nutti tolee sa'a barbaanne rafnee sa'a barbaanne kaanee sa'a barbaanne nyaannee sa'aatii barbaanne dhunneetii muti. Daajinnu qabee biyya hambaa keessa taa'aa jira. Sababa saniifuu galaa jettaniitu garaan hin balleechinaayee galaa jettanii obboleewwan koo biyya hambaa keessa jira sigdateerra jiran garaa hin balleechina galuun hin hafnu. Fakkeenyaaf guyyaa ayyaana waggaa yoonta baay'eetu nutti dhaga'ama. Amma biyya arabaa kana keessatti
wanti dhabame hin jiru dhugaa. Fakkeenyaaf akka Beeruutiitti wanti dhabame hin jiru. Wanti barbaadde hojjechuu ni dandeessa. Namni si dhooguyyuu hin jiru. Garuu waan barbaade yoo ta'u gooteyyuu nyaata biyya keetii fakkeenyaaf biyya kee keessatti hojjetamu hojjetteetu nyaatte dhugaa bishaan biyya keetiin gahu. Immoo nyaata fi mati kan biyyaa baane hojiidhaaf kaayyoo hojiitiif jireenya keenya guddifachuudhaaf jireenya keenya kaleessaa sanirraa jijjiirama agarsiisuuf malee dhugaa cooma nyaachuuf shiroo maxaruuf kaan gochuuf sababa saniifuu yeroo ayyaanni ga'e warroonni baadiyyaarraa bilatanii dawwalanii hin galtanii odoo biyya keessan jiraattanii guyyaa ayyaana waggaa guyyaa akkasii warroonni isiniin jedhanii garaa isin balleessanii ni jiru. Ana qofa bichaa miti sababa saniif obsa godhadhaa obboleewwan koo. Obsaan aannan goromsaa dhugaa jedha Oromoon. Warri daa'ima qabdanis guyyaa ayyaana waggaa fakkeenyaaf maatii waliin yeroo haasoftanii daa'imti keechanii harmee koo yoom galtaa yooman ijaarsin arsii argaa si yaadee maalii isiniin jechuun dhiistu. Yeroo ishee isiniin jettan obsaa. Atookin waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 irraa fagaattee biyya hambaa keessa teechi malee boru gaafa galte jireenya dheeraa wajjumaan jiraatta. Maaliif har'a yoo hojjettee kan qabdu harkatti qabattee sana siraatan biyya keetitti galte boru ati umurii guutuu waliin jiraatta aga lubbuun kee jirutti daa'ima keessan wajjin jiraachuu dandeecha. Kana waggaa 6 waggaa 7 lafatti balleechite kan waggaa 2 waggaa 3 keessatti yaaddoo kana balleechirraa balleechite waliin jiraachuu dandeessa. Ji'a 2 ji'a 3 keessatti yaada aarii boo'icha gadda isaa nama daa'imti kee yookiin mucaan kee intalli kee keessa jiran kan irraa balleechuu dandeessa. Harmee keetirraa balleechuu dandeessa. Abbaa keetirraa yaaddoo inni si yaade kana balleechuu dandeessa. Obboleecha keetirraa obboleettii keetirraa yoo abbaa manaa qabaatte abbaa manaa keetirraa yoo manni kee duraan cufamee onee jiraate ona san keessaa baastee mana dubartiin keessa jiru gochuu dandeessu. Sababa saniifuu obsa godhadhaa. Obsaan aannan goromsaa dhugaa jedhanii obsa godhadhaa. Waan hundumaafiyyuu obsaan nama barbaachisa. Siniin jechuu jaaladha. Ani dhugaa akkuma namaa ka'ee kalee ganama bilbila naaf dawwalamnaan kaase garuu dhugaa natti dhagahame. Maaliif natti dhagahame ayyaan waggaa akka ta'e nan beeka. Ayyaan waggaa ayyaantu argaa natti dhagahame garuu jechinaan jedhame natti dhagahame. Maaliif jaaladheetii muti kanan biyya hambaa keessa taa'u. Jireenya kaleessa keessaa dhufe san keessaa ba'ee jireenya fooyya'aa jiraadhee daa'ima koo gammachuudhaan guddifadhee maatii koo gammachuudhaan jennee biyya hambaa keessa taa'aa jirra malee nutti tolee akka fedha keenya itti jiraachuuf ni jiraanna biyya keenya keessattillee garuu jaalanneetti nuti kan biyya hambaa keessa teenyu hadharra boru wayyaa borurra moo iftaa wayyaa kanarraa qofa hin jiraanna yoo jenne taboruu dhabnaa jechaadha. Kan biyya hambaa Itoophiyaa dheeras nu jiraachisaa jiru kan immoo galleettis hin deebinas yoo jenne gallee deebuu hin wallaallee galtee dhugaa rabbii galee ana fakkeenyaaf amma jira kana biratti galee nan deebi'ee galee deebuu nan danda'a namni na dhoobu hin jiru. Garuu galtee deebuu suni hagama gasifitu maallaqa garuu yoo karoorfattee kan ittiin deebitu san ittiin hojjedheen deebi'ee jettee biyya keessatti gizee tokko yoo galtee karoora ana hijjedhe wayii fudhattee galte malee atama galteetuma maatuma kee laalte kan qabdu abbaa kan ta'e deebi'uu fi miti jechuudha. Ati jireenya kee biyya kee keessatti jiraachuu dhugaa amma fakkeenyaaf odoona nama ayyaan waggaa ga'e jedhee galee nan galaa gaafa galee karoora malee galee ayyaana fan galee malee karoora wayituu hin qabu. Nyaadhee dhugee kolfee taphadhee ayyaanni guyyaa takka dabarsee bariisa eessan naqa wanta akkanaatitu jira keessa keenya. Kanaaf biyya hambaa ta'aa jirra malee jaalanneetti mootii siniin jechuu jaaladha. Yoo immoo biyya hambaa hin gelinaan hin jechuu keetinaan jedhinaan hin jedhina dhiifama naa godhaa ta'e maaliif galuun keenya ganafne karoora keenya wayii kaayyoo keenya galmaan gaannee maaliif waggaa dheerallee hin taane yoo gallee inni lammataa dammoo kaayyoo biyya baaneef sanii ija dunuuffannee Guannu jedhanii gallee biyya ormaa hedduu osoo deebi'uu baannee biyya ormaa biyyuma ormaati. Akkuma agadaan agadumaa maaltu agadaadhanii
alagaan agadaan agaduma maalta gadaadhaan muka jedhe alagaan alaguma maaltu alagaadhaaf fira jedhee isaanii waan ofis ta'u biyya ormaati biyya keeti dhugaa sababa saniifuu kana jaalallee waan isinitti haasa'uun jiruuf yoon balleessee dhiifama naa godhaayi galuun keessan egaa hin hafne waan biyyaa baataniif san kaayyoo keessan galmaan gaadhaatu karoora jireenya keessanii karoorfadhaa biyya keessanitti galaayi akkuma namni nuun jedhee namni gali nuun jedhee dafiinee hin galla yoo jenne waa lama dhabaa taana siniin jechuu jaaladha yoon haasaa koota irratti illee dogongora haasa'ee jiraadhe dhiifama naa godhaayi ija qalbiirra na hambisaayi siniin jechuu jaaladha ani garuu akkasumaan jedhamne aareetuma natti dhagaameetuma zimmi jedhee garuu dhugaa sinitti himaa nama aarsuu yeroo tokko jechuudha akkasii isiniin jedha akkasumas yoo viidiyoon keessanitti tolee laayik sheer gochuu hin dagatinaayi akkasumas immoo warroonni guyyaa ayyaana waggaa gammadanii ooltan gammachuun keenya fiidha isiniif haa ba'u warri gadditaniitis ooltan immoo gadda kanarra gara gammachuutti nama darbitas waaqayyo isin haa taasisu biyya keessanittis galtan biyyuma hambaa keessatti illee ta'u gaddi guyyaa tokko gammachuun guyyaa dheeraa ta'uu danda'a waaqayyo bakka jirtanitti isin haa taasisu hunduma keenya nu haa taasisu nama gallee maatii keenyas ijaan arginu waaqayyo nu haa taasisu nama kamii hin taane ilmi namaa namni biyya hambaa keessa jiru waaqayyo nama biyya keenyatti gallu waaqayyo nu haa taasisu inni nama fayyaa nagaa taanee biyya keenya gallee biyya keenya maatii keenyas ijaan argine maatii keenya wajjinis ayyaana gaarii dabarsinu waaqayyo nu haa taasisu siniin jechuu jaaladha. Viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaju.